much. Tasgani tawa wala kumati male kababo. Kandar magdadar mo adis isa bilkita. Sin kanina sa dawasa wala karana sitinde gisade marasa sidro sani ummata meeqa makina keessa gabbusani ajjeesaa jiran ummata meeqa nama meeqa daa'ima meeqa miilli irraa murame daa'ima meeqa harki irraa cite quba qabdani kanneen oka akka biyya arabaa kanatti fiizaan barbaachisu kan irratti waan oromooti kan immoo har'a du'aa jirullee ilmaan oromooti akka lammii lammaffaatti jiraataa irra biyya san keessa malee akka nama biyya qabutti jiraataan jiru. Gaafuma nuti har'a gaafa namni beekan tokko du'e bichaa gadi baanee iyyina meeqatu wareegamaa jira har'a meeqa ajjeesanii oolaa jiran guyyaa har'aa kanatti nuti gaafa gadi bahaa tokkummaa jabeeffadha tokkummaa qabaadha kaabineef kaadiree isin gurgurattu ummanni wallagga ofirraa ittisuu qabdan ofirraa dhorkuu qabdan yoo immoo gaafa isin tokkomtanii tokkummaa keessan jabeessitanii yoo tokkummaa keessanirraa isinirra darbee oromoo kutaa biraatiin gaachuu danda'u qabdan gizmoon ummata kana fixuu oromummaa dhiisaa bakka akka namaatti jiraachuu qaba namni famu gisuma hunda ummatuma kanarratti xiyyeeffannaa godhata mootummaan bara wayyaanee bara ummanni akkanatti aarsan taane dhugaa rabbi nagaan isiniif haa ta'u ijoollee keenya akkam jirtan nagaa maal suuraan gabaabumatti kan nyaate qaama mootummaati kuni nu kennu hin jedhan suuraan inni namarraa taasise jedhan suuraan kenneefis afixuuf wabii suuraan please moyina bochuu manisiinas waan yoo Oma faaydaa masalaa garaaba suuraan kalisa yana wallaahi jira ijoollee maatii asirratti booruu waa osoo hin taane keessoo haaromsee walitti abbaan barbaade dandummaa irratti mataadhaan gara kudhatti keessoodhaan ijaaramuu qabu. Ijoolleen gadi oduu bicha sinitti naqeera sanaan tokko ittiin hojjete bicha ittiin boonu manaan ijoollee wallaggaa wal ijaaruu beekti. Ijoolleen keenya jechuudha. Isin gorsanii mana akkasanii soorata karaa oduu tokkoffaadha isin karaa hojjechii yeroo dhugaa waaqa jiraata. Yoo namta sooranii tokko wal gorse walirratti qabu inni kun maamni isaanii inni kun maali? Sooranii namni jaati isaanii akkira bichaa sooraan carraa qabeessa sooranii kaanii reefii isaa argamiyyuu jechuudha. Dhugaa waaqa ijoolleen keenya buraayyuu keessatti meeqan isaanii tudaanii gubbaarratti rakkachaa jira. Harkoo ijoolleen keenya warra biyyaatti Finfinnee keessa deemuu dandeessu. Mattaawaqaa birii guddaadhaan baasaa bitatti magaalaa Finfinnee keessa jiraataa jirti ijoolleen keenya. Ani obboleessi kiyya jechuudha. Obboleessi anarratti dhalatu Finfinneedhaan mattaawaqaa binneetii tuttiin jiraataa jira Finfinnee keessa. Garuu dachii abbaasaa irratti mattaawaqaa akka lammii lammaffaa irratti ilaalamaa jirti ijoollee wallaggaa. Kuni sobaa miti. Sooraan kaleessa yana kana ollaanii jira. Mucaa kana nan beekaani wal beekna miidiyaan mootiqqaa ta'u gaafii olii anaaf sooraan erga barbaade garuu suuraan dhugaa waaqayyoo yoo ilaalan koomeediinsa quuqama sabaati. Wanti inni hojjetu hundi quuqama sabaa of keessatti qabu. Kana immoo kan galaafachise ormaan qaama mootummaatu galaafate suuraniiti. Orma biraan dhaqina diina biraan ta'u nuti qaama mootummaaf nafxanyaa irraa kan kaate. Nuti jiru keessaa nuuf nafxanyaadha. Eenyu koomentii banaa jira? Dhugaa waaqa. Koomeedii sooranii kan isaan mootummaadhaan beekamaadha. Ijoollee keenya meedaadha. Buraayyuu keessatti meeqa isaanii rakkataa jira. Mana hidhaa keessatti meeqa isaanii tortoraa jira. Wallagga qofaan Hacaaluun eenga dubee waa wallagga ta'eef du'e Hacaaluun Diddaa waa wallagga ta'eef du'e. Yeroo waa argame kunoo dandeessa wal qonna addaa wal qonna tokkon taane ofitti waliin nuu gandummaa takka baattina Hacaaluun Diddaa sababa wallagga ta'eef du'e. Waa'ee gandaratti kaasila sa'aatii kana waa'ee mucaasaa amma waa'ee kanaatu dhiyeessanii amma akkamitti tokko taanaan akkamitti gandaan qooduu dhiisna akkamitti mucaa kanaaf dhaabbannaa jettanii yaada gaafii gabana wanta kana ani namni kamiyyuu waadessuu barbaada beektee yaada isaarratti jechuudha nan bu'aani.
كامل لا أنا درتاني مريضة يعني علويات جتوا سر يعني علويات دقاقة جتوا أنت الموديل تعرفون جتوا دورا جيم جيه دلقة ساتورة وندم تبع فيتورة دايتي فولو بس فيتورة Baru saja serbeta kandura untuk ayu gua mengenai pintu aja. Baru saja kemudian tertanggung ini saya tidak saja walaupun ada tiga saja mutang buaya tadi insurre. Bayu tiga banyak asal ibu sore banyak. Baru Rabbi lagi gananya saya indra tanah ke nafas raja onsi. Igone ke ina pintunya ke saninde kau boleh tu yang kata minyak pasti umudra. Pintunya ke sa mata awak sih dijani mata awak arapun Rabbi puja. Igone bit arau mana ida sih saya tidak sih jadi abi pun sore bama masa cinta ninde kau boleh tu yang mana lagi sedra. Rabbi bukan mati hasina. Oromo butuh anjina. Oromo arti Oromo jum animo kas gosah dulu enggak kita Rabbi Sigeni itu amaran Oromo satu gosah asan itu baca apa elektrik ya reba boleh jadi kayaknya jadi Luti beras mati beras tu boma menggak itu beras coba dah beras اتفق كاشتكو فلازم متيجي بايس لمالي ولا قرت عامل انه بيت نابر نو اورمو جنيتو دوج دراما ده ولا قد جنيت اورمو كتافين داب دس جارو جونن كنارا فينيه كيس تيدي ما تاو كاجا ما تاو تارا واني دالاني عمل فاتا دكرنيت لو كدن ساغو Mungkin ada yang tersekat. Mereka tu nama apa sih contoh ni tak tahu ada sana. Nabi nak kan sini. Tak ada di mana nama keseruan ayat pemah juga kira. Nama masjid tu ada. Seruan ayat je beribu seoki mungkin berenang je singa kira. Orang nama tidak cinta. Itu sebenarnya ada sesuatu yang ada semua. Ada dalam kita lepas tu. Ya, baca senjata itu. Nama sering tanya dengan Marif. We orang tukuma ini tukuma dah. Sana kenya normal cedera. Hati kenya sufang gubat titi. Sana kenya sebagai awal cedera dah. Bisa pakai tiara bisinya tajra keluar mobil kamada. We orang mukta kuda tukuk kesa. Magala fitni kesa tiburayur rakasi nama. Matawaka ini mah biti jerat agar sisa ani boleh sekian nama matawaka biti jerat saja fitni kesa tok. Ufman rakasi pemedari jitulah. Tukuma sinjitan kuni memang ada tukuma kesa. Anak kan negara. Ilman wala gahar jajir tiba kawar. Mana dua soran mal balik soran ini nampak kau gafur media kanerat. Ini soran hujud ukam sabati hundisa. Soran ini tanggal hati kama berada sakama mutu mati jiran kamu. Dapat sekan kena jumukan menukisa orang muda mali orang mami. Para kita wala. Nanti anu bukan abud. Kudu lahir abudi kinyarat. Nyata maju utuh hati ki ibidang buat ajurtu. Utuh sami ani kisah tiada. Bakit ani haluri ko awalan. Awal tidak bakit. Lahir sawara bisi nyata juru je sudah. Ada nama akad alahud. Bilin satu kan ilana muda. Akal mila mafati joli wala galam mila mafati orang yang ketija. Warga ini mah bitete. Karena tukuma kisah noromo. Tukuma sing kadang kana. Nama tu kerana mula kau buat na agar sisa kau wala kumar bukan ni kan rumah itu ni mana buat tikatan ni bukan ni cara. Tu itu bukan ni semua barid, orang kan rumah ni semua barid. Isme dia tu wala tu kumar itu tangui. Mati kita mata awak habitat ni tu sini berayu ke cerita tu. Kenya kalau akan mila mata tiada akan nama biar marah rufet. Wala kau ini mah habitat ni cerita tu sayo. Utama sahabat ni. Waraqaan sana qabamanii jechuudha. Waraqaa sana qabamanii loqonni isaanii wallaggatee taanaan of darbatanii mana hidhaa keessa buusu. Nan beeka ijoollee ani miidiyaatiin beeku jechuudha. Yakka tokko malee mucaa jabeessaa jedhan hoobeetu ta'e. Jabeessaa Paawulos obboleessaa jaal qeerransoo. Mucaan sun haga irratti mana hidhaa keessa tortoraa jira. Sababa waraqaa jechuudha. Kana alatti ijoolleen keenya meeqaan isaaniitu daandii irratti siqaa nyaataa jira. Bakka bulan illee dhabanii. Ijoollee meeqatu mana jechuudha. Mana siree qabatanii buluudhaaf ijoolleen keenya akka lammii lammataatti ilaalamaa jirti. Garuu finfinneedhaan jedhanii morma isaanii dabarsanii kennaa jiru. Kanaan tokkummaan Oromoo ani tokkummaan keessatti ciree haasa'u dhugaa waaqa.
Dhaqqabaa jira sagalee. Yaa tamtam godhaa warra kana dhageessan ashaangoliitti gochaan barreessinaas ni jedhameera. Yommuu mul'atu akka dubbanna barbaadoote isaanii hawwakaa dandeessudha. Waan isin jettan sirriidha. Wallagga ta'uun amma qofaa osoo hin taane dhuma kaasee akka eekkaatti keessatti iyyuu mootii gadi bakka bilookii gadi nama ashaangoliitti gochaa barreessu jedha. Arrabsoollee ni agarsiinu waan ta'eef rakkoon qabu yoo gammadan ta'es immoo baga gammadan sababii isaa miidiyaa irratti alba'anii si galee waan jedhamaa jiru hojiidhaan itti agarsiisaa jiru rakkoo hin jiru ammas guyyaa tokko bilisoomuu dandeenya baga gammadan yoo duun ijoollee Wallaggaa isin gammachiise yoo duun Oromoo isin gammachiise baga gammadan isiniin jenna dhugaa keenya waaqayyo guyyaa tokko hin baasa Oromiyaanis guyyaa tokko hin bilisoomti garuu dhugaa lafa jirtu moo yoo fudhatte ilmaan Oromoo isaaniitiif warri garaadhaa bitamanii maqaa ganda tokko dhaatanii ganda biraa irratti duudhanii warra gartee of gurguranii jiraatan malee bakka kamittiyyuu keessatti dubbachuu hin dandeessu akka Oromootti bakka kamittiyyuu garboomanii jiraatu irraan kan hafe ijoollee Wallaggaa garuu duuti malee hin garboomtu ijoollee Wallaggaa lakki jetti. Kanaafuu kanadhaa ashaangoliitti gochaan barreessinaa jalatti yoo gammadda mana keessa maraa dhaqaa sirbaahuun isin arrabsinu duutii obboleessa keenya ammoo waaqayyo guyyaa tokko dhiiga isaa hin barbaada dhiiga caaduun hin barbaada waaqayyo dhiiga aadaa dhiiga laan dhiiga naafuun dhiiga ijoollee Oromoo balleessa tokko malee Oromummaa isaaniitiif fi dachee Oromiyaa irratti qalamanii waaqayyo hin baasa kanaaf dacheen Itoophiyaan kun kan isheen nagaa hin qabne yoomiyyuu nagaa hin argattu warra garaagaraa abboomsantanii sammuu keessan gurgurtanii jiraattan immoo isiniif wayyoo isiniin jenna maaliif waaqa biratti isin gaafatamtu dhala namaa birattis seenaadhaaf hinkaa dhaloon nama jiru dhaloota waa barreessuu danda'udha. Garuu warra fayyaatti illee gurguree jiraaturra warra du'e wayya hacaaluun iyyuu nutti miira si galee warra garbooma jiraaturra warra du'e wayya. Kanaafuu waan isin jettan sirriidha. Dhugaadha akka ijoollee Wallaggaa ta'uun akka ta'etti kana miidiyaa jira kun dhugaa haala hin qabne barbaadidha kana miidiyaa irratti ijoolleen ganda tokko maqaa dhahatanii Wallaggaa akkas jedhanii arrabsoonis ta'e maqaa balleessuun ta'e waan akkasii argamaa jira. Garuu rakkoo hin jiru waan kun hundumtuu hin darbaa garuu taajjabbii jalaa hin ooltani guyyaa tokko nus immoo dachee Oromiyaa irratti wareegamee irratti awwaalamne malee irratti hin garboofnu abbootii keenyarraas kan baranne kanadha. Kanaafuu nuti akka gootummaatti ilaalla Oromummaa keenyaaf gaafa duun biyya keenya irratti gaafa duun kun wanta mataa gadi nu qabachiisu hin jiru. Du'a immoo abbaan barbaade yoon inni kana tuufatu inni kan hejja irratti du'a nama baay'ee argaa jirra. Biyya ormaatti irratti duuta biyya keessatti gaafa duutu akkasii sabboonummaadha. Kan jiraatanittis immoo ijoollee Wallaggaa seenaa hojjetanidha kan jiraatanii garaadhaan miti kan jiraatan kanaaf akka kanatti yaadaati. Akka Oromummaatti yaadan isin hin jedha Oromoon kan du'u warri kaan warri sigalee warri hin galle warri kaan akkasii yaaduu danda'a. Garuu Oromoon kan du'u Oromummaa isaatiif sigalee hunda isaa fudhatti namni Oromoof hin jedhu uma biyya isaa irratti sobanii garuu maqaa tappeellaa gandaa sii maxxansan akkati wal diidduu akkati sun immoo eessatti akka dhumu eenyu gaarii akka ta'e waliin ilaallu jechuudha rakkoon hin jiru. Galatoomaa dhiifama dheeressee yoo ta'e miira keessaa ba'aati. Bakka waan dhugaa irratti haasaa irra caalamu waan dhugaa isaa Waaqa jiraata kan isin garamu ijoolleen keenya safara hoteela mucaafuu keessatti wareegitee malee maxxansaa jiru feesbuukii seenaa ilaala. Mee dhuguma tokkummaa dha'u Oromoon gadi ba'ee mucaan kun du'e qeerroon Oromoo dhuguma Oromoo tokkummaa walitti qabna arga taate dhuguma dhiigaa bahee walitti qabna arga taate hoteelli suuraa keessatti wareegame hojiirra jira amma sa'aatii kana jechaa ijoolleen baay'een maxxansaa jiru dhuguma Oromoon tokkummaa arga qabaate mucaan kun maal ta'e du'e namni qaama seeraatiin hordofee jira kan isin garamu jechuudha ijoolleen hospitaala Phaawulos faana seenanii ani gaafadheera hospitaala seenanii namni reeffa sooranii siquu hin dhibe namni dhibee jira suuraan akka nama hattuu tokkotti reeffi isaanii achi jira namaatu ture kan nama garamu gandummaan isin jettan gandummaan buke sanitti agalu saroota haadha gugaa jiraatan nama raachaa jira maal waan taa'an nu bakka akka namni lamaatti bakka keessatti harcaana dhuguma Oromoon tokkummaa erga walitti qabaanne duuti mucaa kana maal qalbii taanaan qaama seeraatti gadi bahee dhugumaa'u qabnu seerri nuufaa qoratu hoteelli kun nuufaa qabamu maan jenne qeerroon biyya keessa Oromoon biyya keessa jiru hoteela sana irratti maa qaama seeraa hin ergine qaamni seeraa achi keessa jiru moo reeffi mucaa kanaa hospitaala Phaawulos keessaa fuudhanii moo gara maatii isaatti darbachuu maa barbaachise qorannoo maaltu irra ga'e reeffa mucaa kanaa qoratameera kaameraan ilaaleera akkanatti akka du'e harka namaa moo harka waaqayyooti immoo maaliin du'e jedhee qoratamee ifa ta'eera saba kanaaf dhuguma Oromoon tokkummaa erga walitti qabate dhuguma erga
dhiigoo tokko walitti qabate gaafa ijoollee wallaggaa mattaawaqaa bitti oromiyaa keessatti akka lammii lammataatti jiraattu oromummaa gadi ba'een dubbanni maal taas wallagga addatti mattaawaqaa bitee jiraata jedhee maa hin dubbanne oromoon har'a garuu wallagga oromoof jedhee cafacafamaa jira maatiin keenya. Oromummaan warra jiru yoo ture sanyi warri ijoollee kana facciisaa jiru duula miidiyaa irratti godhan kanatu ilma wallaggaa lafarraa taraysiisaa jira osoo tokko taanee dubbanne. Na dhaggeeffadha amma Oromoon waggaa 5 kana gabrummaa hamaa keessa jirti. Na dhaggeeffadha Oromoo. Uummanni kun uummata biyya san keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa jechuudha. Gandi tokko godinni tokko akka lammii lammaffaatti ilaalama. Kuni maaliif ta'e har'a Arsiin dhaqee Finfinnee jiraachuu danda'a. Jimma dhaqee Finfinnee jiraachuu danda'a. Shawaan jiraachuu danda'a. Baale jiraachuu danda'a. Booranni Gujii garuu uummanni Wallaggaa kun Finfinnee jiraachuu hin danda'u. Maali wanti kun? Rakkoon uummata kanaa maali? Wanti uummata kana dhibe rakkoon isaanii akka lammii lammaffaatti ilaalamaniif maalidha? Naa deebisuu dandeessu? Si deebisa dhugaa kee amma daali gaafii kana irratti si deebisa. Dhugaa keeti jecha bareedduu jette waan dhibba fudhatama qabu maaliif yoo jette Oromoo keessaa godinni Wallaggaa akka gazeegaa biraatti ilaalama dhibba Oromiyaa keessa deemuu hin danda'a. Maal rakkoo maaliif yoo jette sababa gabrummaa jibbanii socho'umsi Oromoof Oromiyaa Oromummaa achi socho'eetiin galaanni irraa guutee irraa jiguu ka'an ijoollee Wallaggaa nyaataa jirti Itoophiyaanis jedha tanuma gaafiin biraa fagoon deemu. Deebiin kee kanu. Oke takka naan kennaan si yaada qoy lubbuudhaaf fixadhee toonni si jalaa gadhiisa siifan gadhiisa. Uummanni kun waggaa 4 yoo beekus baattan Finfinnee Wallagga irraa Finfinnee yeroo dhufamu boombii isaanitti darbatama makiinaa keessatti nama meeqa kan miilli irraa cite kan makiinaan ittiin galabbatan Oromoo beektanii garuu